namichi roorroodha nama humnaa waa namarraa fudhachuu danda'u itti seeneeti waan qabda fidaa isin ajjeesaa jennaani haati manaa rifatte ol kaate eenyu maqaan kee jennaani ayyaantuudha jetteen ati abbo maqaa jaartitti yaa qabda isin ajjeesuu jedheen achi lamuu namichaani eenyu maqaan kee jennaani warri safaraa ayyaantuudhaan jedhanii garuu ammoo maqaan kee ayyaanaadha jedhe maal jechuudha ammoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو نجيني بلادا إلمان أورمو إجل الدنيا رترجمتن نجيني كبجا في جلالة بكجرتني إسن هذا كبجتا أدلة فيديو عجائبة ورابرتن تكوس إسني هدير فيجر ور منا كنا فاروتاتن سبسكرايب غودا ور سبسكرايب غوتا نمو أولي ركاجون دكتنا أكسما فيديو كويوس نتولي لايك غودا nama jaalatanii fillee sheer godhaati bira dhaqqabsiisa. Maatii tokko wal isin barsiisa. Maatiin kuni haadha manaatii fi abbaa manaa turan. Haati manaatii fi abbaan manaa kuni jireenya isaanii waliin gaggeeffatanii wajji jiraataa turanii abbaan manaa isii kun alaa waan isii barbaachisu waan ilmaan isaatii barbaachisu waan isaaf barbaachisu hojjechuudhaan isin ammoo ilmaan mana keessatti guddisuun yeroo inni galee bifa gaariin isa eeguudhaan ammallee wantoota inni barbaadu isaa gochuudhaan jiruu gaarii wajji jiraataa turan. Jarri kuni qabeenya guddaa hin qaban. Qabeenya isaanii jiddu galeessa. Haa ta'uti ammoo jireenya isaaniitti gammaduudha. Sababbiin isaallee jarri lamaan wal dhageettii qabanii sanbichaa yoo inni hojii deemeetiin jedhe haati manaa TV qabanii TV san laalti. Mukuu waa itti baatu qabdi jechuudha. Akkasumallee wantoota tokko tokko mana keessaa qaban. Akkasumatti osoo isaan jiraataa jiranii gaaf tokko wanti isaan hin beekne wayitti dhufe. Xalayaan akkana jettu barreeffamni. Barree dura isaanii biraa deeman. Xalayaan ammoo wanti jettu boru bakka kanaatti koottaa. Eetuun waamillee hin jedhinaa. Erga dhuftanii ammoo hin argitan garuu ammoo nurraa hin hafinaa affeerraa akkanaa qabnaa jedhanii jarri waraqaa yoo fudhanii ilaalanii hin ajaa'iba bakki ammoo bakka isaan beekanii bakka dhaquullee danda'anii jechuudha waan irraa shakkan hin qaban garuu ammoo namni kun namni osoo nu hin beekne waan kummaa eenyurraa ta'aniiti bakka akkanumatti shakkaniitti dhiisan eega dhiisanii hin deemanii yoo jedhanii iddoo isaan deeman sanii qophiitti jiru. Qophiin jirullee eebba fiilmii ture. Eebba fiilmii kana dhaqanii laalanii daawwatanii ajaa'ibaniiti baay'ee tokko itti tole. Egaa itti tole booda jarri achuma turanii haga xumura sagantaatti eega turanii booda sagantaan xumuramee jennaani bahan. Bahanii galuudhaaf gara mana isaanii deeman. Yeroo deemanii isaan mana isaanii gahan manni isaanii barriin bana rifatan. Jarri lamaan waliin jiranii osoo amma tokko dura galee takka dura bahee jedhanii mire osoo inni galee isatu mana jira jetti isiin akkasuma isiin illee osoo dura galtee isi mana jira jedhanii jechuudha. Kana jechuuf ammoo jarri lamaan waliin jiran bahallee waliin bahan manni jaraa ammoo bana rifatan yoo isaan mana seenanii womaan jiran mana keessa. TV'n jalaa fudhatamee akkasuma firiijii jalaa fudhatanii qabeenya isaan mana keessa qaban hunda jalaa guuratanii waraqaan maal jetti? Boru bartan abbaa affeerraa kana isin affeerre itti himre amma abbaa affeerraa kana isin affeerre bartan naaf fakkaatee jettee waraqaa biraa barreessanitti kaan. Waraqaa san arganii jennaani maali baran? Waamichi kana namni isaanii godhe namni isaan saame kana akka ta'e baratanii jechuudha. Abbaa dhimmaa osoo hin dhiin. Yeroo hedduu hin affeeramne bakka itti affeeramnetti argamuun dura affeerraan kun affeerraa maaliiti waan jedhu beekuu danda'u qabna. Yeroo hedduu ni waamama bakki nuti waamamaa kun bakka akkamiiti waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Namoonni hedduun yeroo nu reebbatan waan nu jaalataniif osoo hin taane waan nu yaadnu sammuutti qabanii dhageeffachuu fedhaniiti garuu hin dhagahan malee. Namoonni hedduun gisee nu affeerraa keenyatti gammadanii osoo hin taane achi boodaan ammoo waan biraa waa yaadaniif akkasuma waa hedduuf keessa qaba jechuudha. Jarri kun amma dura gammadanii waamicha isaaniitiin gammadoodha. Iddoo dhaqan isaaniitti illee gammadoodha. Haa ta'uti ammoo gisee galanii qabeenya isaanii kun jalaa saamamu hirrifatanii jechuudha. Yeroo kana keessatti ammoo namoonni hedduun hin affeeramnaa bakka itti affeeramne bakki tun bakka na fakkaattu. Bakka kanarraa waan fayyadamu jira moo waan miidhamu jira waan jedhu adda baafnee hin beeknu. Affeeramnee qofaaf bakka wayiitti argamnaa jechuudha. Kun ammoo likkii miti. Affeerraan an affeerame kun affeerraa maaliti? Na waliin deemaa. Bakka kanatti argamuu malu moo bakka kanatti argamuu hin malle? Hayyee yoo asitti argan hin fayyadamamu hin miidhama waan jedhu laaluu danda'u. Hedduun bootaa bakka nu hin fakkaannetu jiru. Fakkeenyaaf bakka
takkee si waliin hin deemnetu jira bakka amantaa hanke waliin hin deemne jira bakka aadaa hanke waliin hin deemnetu jira ati bakka kanatti yoo argamte waa tokko hatamtaa jechuudha yoo bakki sun bakka sin fakkaanne taate eenyummaa hankee hatamtaa yoo bakki sun bakka amantaa hankeen fakkaanne ta'e immoo amantaa hankee hatamtaa yoo ammoo bakki sun bakka maalummaa hankee ibsine taate ammoo maalummaa hankee hatamtaa jechuudha bakka wayitti argamuun gaarii garuu ammoo bakka itti argamnu laalachuun bareedaadha jechuudha akkas ammallee kama kana fakkaatu gaaf tokko haadha manaatii fi abbaa manaa osoo waliin jiranii hattuun mana itti seenteeti namichi roorro nama humnaa waa namarraa fudhachuu danda'u itti seeneeti waan qabda fidaa isin ajjeesaa jennaani haati manaa rifatte ol kaate eenyu maqaan kee jennaani ayyaantuudha jetteen ati abboo maqaa jaartitti yaa qabda isin ajjeesuu jedheen achi lamuu namichaani eenyu maqaan kee jennaan warri safaraa ayyaantuudhaan jedhanii garuu ammoo maqaan kee ayyaanaadha jedhe maal jechuudha ammoo lubbuu fi baasu jechuudha lubbuu fi du'arraa baraaruu jechuudha jechuudha lubbuu fi baraarfachuuf jecha maal jedhee maqaan kiyya safara keessatti ayyaantuudhaan jedhanii jedhe guyyaa tokko tokko ammoo kallattii lubbuu keenya bakka humna hin qabnetti mala fayyadamnee lubbuu keenya baraaruun barbaachisaadha jechuudha yeroo tokko tokko sammuunis barbaachistuudha jechuudha mala fayyadamuu qabna jechuudha mala fayyadamuu wantoota tokko tokko keessatti mala fayyadamuun barbaachisaadha jireenya malaa dinqifachuun gaariidha bakka itti affeeramnu bakka dhannu bakka itti mul'annu illee ilaalachuun gaariidha affeerraa kana booda maaltu waan jiru illee hubachuun barbaachisaadha namoonni hedduun bakka isa fakkaan bakka kiiloo isaa hin qabne akkasuma bakka amantaa isaa waliin hin deemne bakka isa fakkaanetti warroonni argamanii jiru wantoonni akkana kunni ammoo nu barbaachisu yeroo nuti keessa jirru yeroo namni beekamtii barbaadu beekamtii kanammoo eessatti beekama akkamiin beekama karaa akkamiin beekama waan jedhu namni beekuu jechuudha kanaaf nuti yeroo kana keessatti waan goonullee beekuun barbaachisaadha maaliif akka goonullee beekuun barbaachisaadha maaliif akka gootullee beektee waan gootus yoo beekte fayyadamaa taate malee miidhamaan taatu garuu ammoo godhi sin jedhi waan tokko ka gootu sanaani sammuun tante sin jettuu dandeetti akkasuma hiriyyaan kan sin jechuu danda'a akkasuma namni biraa sin jechuu danda'a waan godhi sin jedha hunda godhuun duratti wanti an godhaaru kun waan narraa deemu waan jedhu laaluu danda'u qabdan viidiyoo dharlee waan irraa baratan jedhetiin abdii guddaa qaba haga viidiyoo xumuratti yoo hordoftanii hin jettan yoo itti gammaddan laayikii godhaati akkasuma nama jaalatan irratti sheer godha yoo sabiskiraabiin goone immoo sabiskiraayib godha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahaan na tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh